Maqaan keenyu jedhamta. Warquu caalanya. Hojiin kee maaliidha? Qonna gaamamoo milishaa. Milishaadha. Milishaa aanaa maaliiti? Ganda kam? Ganda qarsaa mirtee aanaa jalli. Irra deebi'ime. Aanaa kam ganda kamiin jette? Aanaa jalduu ganda qarsaa mirtee. Ganda qarsaa mirtii. Yoo leenjite hammam leenjite leenjiin kee hammam? Torbee sadii. Torbee sadii. Torbee sadii. Eessatti leenjite? Bonii maayibaasa bonii jedhama. Maayibaasa boniitti leenjite? As ilaali kaa. Maayibaasa boniitti. Maal jette jechoota akkam akkamii jette jechoota jettee maqaa waraanaa kee bilisummaa Oromoo xureessite gaggabaabsiti nyaata deeqaa lama gunne keessatti nu ibsine. Achitti yeroo achitti gamtaadhaan teenyetoo waliin leenjisu sani isaanii sobdii jedhanii nu leenjisanii hin sobdeenneetu leenji. Waraana mootummaa si leenjise akkadhe. Saneen sobdi jennaati moo maal jette jecha maal jette uummata keessa deemte jechoota jette mee. Aanuma ni jedhe sani jedhe. Maal jette jedhi kan sobdi isaanii shaneen sobdee waan jedhe inni afaanumaan halbee. Saneen sobduu dhatte. Halbee. Afaantu si halbee. Afaantu na halbee. Uummata kee baay'ee keessatti dubbattee jecha kan. Lakki leenjiidha. Lafa leenjiitti? Lafa leenjii. Lafa leenjiitti dubbattee jechuudha. Waraan as ilaali waraana maarta waan ta'eef. Shaneen hattuudha, shaneen sobduudha, shaneen nungushitu ijoolleen jetti jecha jette sana jedhi miira deebi'u ofii keeti. Jechoota jette. Jechoota jette sanaatu irraan hir'isini waan jette sana jette. Yeroo leenjii san keessatti shaneen nu bulchitu shaneen ijoollee caakkaa keessa deemanii nu bulchitu jechuun gosa afaantu naan. Shaneen nu bulchitu jette. Akkas jette kana malee jecha jette biraan qabdu. Kanarra maalan jedhanii. Jecha jette hin qabdu. Ji'a meeqa leenjii jetta? Torban sadii leenjineeti. Torban sadii leenjinee leenjii torban sadii nu kennanii achumaan immoo yaa'iin kaanan baraas qorichaa keessanii dhufanii shaneen dhufan jennaan achumaan bittinnaanii achumaan addaan hin galle kanarra immoo waan mataa kiyyaan meeshaa hin qabu meeshaa immoo hin argattu jedhanii leenjisaa yeroo gaafa. Bakka biraa isa deemteti bakka leenjii deemu kaatee deebistu na eessatti himmati? Isa dura asii na erganii aanaa jaldu gaafan ga'u aanaa jalduuti immoo ambootti leenjisan immoo gaafa achi ga'utti ollaa jedhan jedhama. Achumaan shakkee ani qeerroon yeroo ammaa kana waan qabsaa'ee iyyaa jiruufu yoon as garagalee akka duratti sanatti hin hojjanna jedhe hin hojjanna jenneetti seennee hin hojjetan wanta akkanaa dheedanaan shakkee achumaan bareedoo galee tiraanspoortii akkanaa kaffalanii algaa qulfii fudhadhee kan galee isaanii fooqii jalatti muka sa'aatii halkan keessa sa'aatii 10 kaataniiti zuwaayitti karaa zuwaayii garagalanii jedhan xollaa sana yeroo deeman jedhan. Kan deebitee maali sababa maaliif deebitee sira leenjii manaa baateef ni shakkii waa'ee maaliif man deebi'ettee? Yeroo ammaa kana qabsoo waan baay'achaa dhufeefu Lammaa Magarsaas yeroo sanii kanaaf leenjifaa qabsoo kanaaf akkaataa qeerroo inni amma itti deemaa jiru kanaan namni kamuu ifatamee buluu hin danda'u. Kan jedhan yeroo duratti immoo nama ifatanii nama bulchu yeroo dura. Akkas godhe akkas dirqisiisanii bulchu jechuudha yeroo sana. Mirgi namaa hin jiru mirgi namaa hin eegamu waan ta'eef har'a immoo mirgi namaa eegame kan jedhu nan bakka deebi'eetoo. Abiyyiin si maalidha ree abiyyiin? Abiyyiin amma moo yeroo ammaa kana nama maalidha ishee? Mootummaa maaliif kan mootummaa soobduudhaan jedhan amma. Soobduudha mootummaan abiyyi kun jechuudha. Soobdu. Maaliif soobdii yoo ta'ani amma kan inni aanaa jiru inni guddina jiru yoo xiyyanne karaa nuun baasan. Karaa nuun baasan daandii garuu nagar ciccitee hambare kana itti jennee dadhabe. Waggaa qarshiin bahe garaa isaanitti naanneffata. Itti mana ijaarrata. Tolle. Itti mana ijaarrata. Otoo kanaaf abiyyiin soobduudha jechuudha. Soobduudha abiyyiin soobduudha shaneen soobduudha kamiin jaallatta ree amma kamiin si fayyade akka kana. Akkasitti hin hubanne amma hubadhe kaa nan hubadhe amma. Ammasii gali. Hubadhe kaa afaantu naal bahee anna bulchu ammasii. Dhumarratti mee gaggabaabsii dhaamsa qabaatte dhumarratti. Dhaamsa qabaatte mee basaastota akka keetii warra milishaa akka kee ta'anii fi dhaamsa akkamii qabdamee dhumarratti. Dhaamsa ani qabu lammata namni shanee maqaa dha'u yoo jiraate arraba isaa afaan keessatti qulfittaa godhatu. Shaneen maali? Shaneen qabsaa keenya ta'uusaa hubatee namni. Shanee tun taane waraana bilisummaa Oromooti. Shanee sana mootummaa shanee maal jedhee sin barsiise yeroo sin barsiisame. Shaneen sobduudha kan immoo. Shaneen sobduudha. Sobduudha. Inni jedhu bulchaa yoo danda'e dhimma nageenya aanaa tokko kun goggogaan tokko isa dura deemee sanee ijoollee keessa maalii shurrubbaa maalii jedhee raawwatee
isa ganda maayiraa sabanii irratti gaafa wal ga'isan akkasitti basaaseessa. Shaneen maal fa'aa hojjetti isin jedhee gaafa isin barsiisu? Shaneen sobdii ijoolleedha shurrubbaadha tanicha akka keessa deemu ijoollee keessan gorfadhaa deebisaa nama akkanatti qabsaa ganaa deebitti duubatti deebisuu. Deebisaa akka isaan hin qabsoofne jedhanii? Deebisaa akka isaan hin qabsoofne hin jedhanii? qabsoofne daa'ima keessan deeffadhaa jedhee akkasitti wal ga'ii akkasii gadi diriiru. Garuu amma yeroo nani akkanatti ilaalu immoo waluu fudhataanii walitti kaan isaati. Tole ta'u eeggala ta'u. Haala ispoortii mee ispoortii ka'iiti mee takka daqiiqaa lama kan hin guunnee fi ispoortii waan baratan mee akkamitti leenjisan? Ispoortiitti sirriitti hin leenjifne. Ciisaniifa? Kanuma? Hin jenne waan hafe jedhi mee waan hafe kanuma jejjeri yaadadhu. Jedhi yookaan duuta sirriitti jedhi. Jedhi ka duuba goyi maaloo jedhi kan itti kufaa jedhi kan itti kufaa dhiitime waama dhiiti akka baratetti dhiittaan hin jiru maal agawu bakka coba agawu sanama dhiitan hin bara itu fiya gaafa